akka nu martu gargaaru godhuudha. Gargaaruu jechuun immoo maallaqa qofaa miti. Yaadan gargaarutu jira, taaptaafiin gargaarutu jira, koppiliikketu jira, waa hedduutu jira. Haala saniin nu marti yoo wanta addaan qaqqabannee dalagaa keenya addaan qaqqabannee akka dalagnu taate waa hedduutti milkaa'uu dandeenya. Galatoomaa isin martu. Galata guddaa qabdan. Galatoomii ulfaa'uu dubbadhu. Yaa hundi keessan iyyuu galatoomaa ulfaadha kabajamaa warra asitti argamtanii hundi keessan iyyuu gargaarsisiistan yeroo keessan kennitanii sa'a 7-8 ol asitti argamtanii 500 immoo ittiin sinii guuta jedhee uummata kakaasee akkasitti fakkeenya ta'ee gargaaree gargaarsisu nama akka kanaa rabbiin nuuf haa baay'isu duniyaa kee keessa barakaan siif haa guutu. Dachaadhaan rabbiin siif haa kennu dabalee dhibeen mana kee hin seeninii hundi keessan iyyuu dhibeen mana keessan hin seeninii haati keessan hin dhukkubsatinii galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa uummata walloo rabbiin jechuudha rakkoon irra jirtan rabbiin siniif haa furu Ahmedillee rabbiin si haa fayyisuun jedha galatoomaa ulfaadhaa hundi keessan iyyuu warri bakka kanatti argamtanii taaptaap kooppiliink gootanii sheer gootanii giiftarallee fiddanii ofiillee irratti argamtanii kana hunda gootan ulfaadhaa kabajatu sinii madaa jechi siniin ibsu nu galatoomaan siniin jedha thank you. Bakka kana dhugaa dubbachuudhaaf hojiin hadhaa hojjetame naaf kolcha tarii namaan saame natti fakkaata yookaan namni biraa haasa'uuf ta'a. Naaf kolchaan isiniin jedha. Bakka kanatti kan argamne hadhaa hojii bareedaa fi hojii ija namaatti tolu hojii fuulduratti mul'achuu barbaadu hojjenneerra jechuun ni danda'ama. Fuuldurattis immoo kana caalaatti akka hojjennuuf akkanumaan wal qabnee yoo wal bira dhaabbanne akkanumaan wal geenyee yoo waliin mari'anne akkanumaan mari'annee immoo yoo waan mari'anne waan hojjechuu yaadne sana mari'anne sana akkanatti hojiitti hiikne namatti tola. Hundi keessanuu jechuudha erga jega namaatii jala kana ta'arraa argaarraa namoota geemaroota gurguddaa warra giftaroota qabu ol babaafneeti bakka kana keenye isin immoo fuuldura namaa teessanii akkanatti jechuudha obboleessa keenyaaf haadha keenya obboleessa keenyaaf jala kana teessanii hundi keessan adda fuula keessan fuulli namaa dhahaa jechuudha akkanatti teessanii warri kadhattanii itti milkooftan kun hundi keessan galatoomaa warri bakka kanatti argamtan taaptaabiidhaa kaatanii sheer gootanii hundi keessanuu galata hin dhabina faayee manni kee hin nadhaa kun immoo dhugaa mana akkamii akkan siin jedhu hin beeku atis adda qabda nama gaariidha haadha dhiiraati galatoomi ulfaadhu umurii dheeradhuun siin jedha hundi keessanuu zakaapteen mubee barsiisaa sooretti hundi nama amartii Maarqos namoonni jala kanaa saadiqeetaa kaaftanii namoonni hundi keessanuu dhugaa hojii nadhaa hojii addaati jarri ijoolleen dhufan sunis obboleewwan keenya sunis haa galatooman jechuu barbaada isinitti dheeressu kanuma jechuun barbaada galatoomaa dhugaa natti tole addaa akka maaliitti akka natti tole hin beeku natti tole dhugaa rabbii baay'ee galatoomaa thank you. Maarqos sooretti amartii akkam jirtu galatoomaa nullee asuma jala turree waan deemaa turre argaa turre. Dhugaa hojii kana irratti tokkoffaa gaafuma hojiin kun jalqabame baay'ee kaka'umsi keessan gaarii ture namni hundumtu irratti hirmaate gaafa jalqabaa sana xiqqoo ishee gidduutti immoo kaleessa kana immoo namni akka nuffuu ta'e har'a immoo akkuma taane kaleessa irratti mari'attanii dubbii kana asiin geessanii jirtu. I think yoo nu hafatallee immoo waan baay'ee nu nafatu miti amma successful taaneerra jechuun yoo dadhabne illee har'a hojii guddaatu hojjetame. Ishee hafte immoo ammas waluma bira dhaabbannee waaqayyoo jedhee hojii kana fiixaan baafna. By the way wanni har'a hojjetame booriiftaaniif fakkeenya guddaa nuu ta'a jechuudha. Agartanii namni gaafa walitti dhufu gandaan wal qooduun biyyaa wal qooduun zariin wal qooduun gaafa tokkummaan gaafa namni walitti dhufu jaalalli akkamitti akka nama walitti fidee nu nama biyya tokkoo taane akkatti gaafa dhufnee wal bira dhaabbatan dhugaa baay'ee namatti tola. Wanni har'a hojjetame dhugaa dubbachuuf isa icon baay'ee namatti tola galatoomaa. Fayyeeti sulfaadhu kabajam yeroo dheeraa ganamaa kaatee mammaa taartan illee hojii hojjechaa sin jira dhufaa jirra. Hundi keessan dhugaa waan gootan waaqayyoo biraa argattu waan hojjettanis waaqayyoo maaf jira hojjedha. Kanaaf jabaadhaa. We have to be united. Thank you.
إني قال لي مالين تمر رجال صادق أول قال صادق Okay. warra bajal kabati asii lojin jiru keessa amartiin dagadhisina kanaaf ani amartiin goona amartii galchee gaafa jalqabaatii kaaftee lojin jirta hundi keessa iyyuu gaafa jalqabaatii kaaftanii maqaa keessa waameen fixu warra magastiira taa'ee kamootii amartii hunduma keessan maqaa waame malee warra teessanii taaptaabii miiliyoona lamaaf tuqa lama kanarra milkii guddaa qabdu utuu isin taaptaaf hin goone utuu isin koppiliik hin goone as hin ga'u namni sun nama 8,000 hin galu 800 hin galu tokkummaan humna akka ta'e ila kaleessa wantan dubbadhe sun hojiirra ooleera mootummaa yoo taajjabdanii ilaaltaniif kaleessa wanni hin jedhe sun hojiirra ooleera nuti tokkoomnaan ollaanuu nutti dhufa kunoo ijaan argitan jarri tokkoomnaan anna qe'an 28 narraa amnaan hin kennine obbolaadhuma wajjin dhaladhe meeqa rakkataadhu biyya keessaa kan harkan alaalaa jiran narraa namni garuu tokkoomanii na saalfachiisan isheen natti godhan yeroo injoo hin godhu qaab godhaneen nagalchan waan ta'e nu dubbadhan ofii kennee keen akka uummanni kennu afaan oromootiin dubbadheef jechuudha. Yeroo nu akkasitti wal geenyee jennu nu saalfatanii jarru dubbataa turan nu saalfataniiti dhufan nu tokko taanaan jarana wanni hin danda'amne tokko kan jirre dubbachuun kana wallaallinuu tokkummaa wallaallinuu irraa dubbachuu danda'a. Akkas irra deddeebinee gaa yaadan kenninu dubbadhaa warri carraan argatin. صادق جنا قد يبغى صادق أول قال Asitti tokko ishee waan irra deebi'ee siyaara jiru dhiifa malee dabaree koo dubbateera. Intini amma waan irra geessan amma akka itti yeroo callumanne galataan xumurru waan xumurame fakkaata namoota hedduutti. I think gargaarsi kun walakkaayyuu hin geenye na fakkaata. So kanaafi isa ittaanutti akkamitti rakka hojjennu irrattis mari'adhaatii yookiin guyyaa 2-3 gidduutti immoo boqonnaa fudhattanii yoo itti fuftan gaariidhaan jedha. Amma callumanne bakka xumuramee gaariidha jennee gaafa dabaru waan xumurame fakkaata namoota hedduutti waan ta'eef isallee yaadachiisaa jechuuf mubaarak. Walakkaa gargaarsi walakkaa gargaarsi beekamaa 600 700 13 yaani gargaarsi qixxee iyyuu hin geenye garuu waluma qixxee irra jira jechuun danda'ama ta'u garuu yaani tokkummaadhuma hadhaa asirratti mul'atetii uummata gammachiif naannuma iyyuu galatoomaa waliin jedhaa jirra. Nama galateeffanne rabbiin isin galateeffatu jechuudha malee tokkoffaa nu gargaarsaaf hin dhufnedha. Mana fayyeetti wal geenyee irratti dubbannee dirqama walitti kenninee jennaadhaan dhufne. Akka carraa ammoo abbaan carraa adda wanti kun adda beektu kennama. Akka carraa ta'e lakkaa fayyeen warra gargaarsaa keessaa tokko argitanii fayyee qabadhaa kana booddee fayyee warra gargaarsaa jennaan akka carraati kun kanaaf gammanne. Birrii tokko walitti qabna jennee miti tunu kirkiriirra jirru obboleettiin keenya tokko Zeenab maal kan jedhamtu ol galtee maallaqa doolaara 100 maal erguun barbaadamu waan ta'e wayiiti hin barre saadiqee ol galchee wal agarsiisee fooloo wal godhanii achumaan 10 taatu 20 ergiteetti fakkaata tunu haasaarra jiru jechuudha. Aha wanni kun taa'aa deemee mootiin tokko maaliif hin eegalle gargaarsa jedhame 50 ergite kunoo. Eegalame namni hundi dhageera yoo xiqqaate namni keenya hundi kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa dhageera na amanaa namni keenya calliseen taa'u hin erga kana booddee mana eessattuu yoo banne wal geenye namni gargaarsa ta'uu bareera jechuudha. Namni hundi tiktookii irra jiru bareera jechuun danda'ama. Seegalee nama meeqa galee fayyee ilaaluun beektu malee yoo xiqqaate nama 100 oltu galee beekadha mana kana. Kanaafi galatoomaan akkuma jirutti ta'ee ini eegalame malee hin xumuranne hin xumurraa eeyyeen xumurra akkini xumurru gargaarsi kun ilaa dhaggeeffadhaa gargaarsi kun gargaarsa irraa isin gargaarreerraa qixxee isinii gargaarreerraa finneerraa qixxee gaddee fuutanii fuudhaa jedhanii itti dhiisanuu miti kun haati keenya kun bakka deemtu akka hin qabne biyya galtu bakka teessu akka hin qabne akka mana gurgurtee jirtu akka jabbii mana keessaa kilaashiin wanni tokko akka namni gurgurattee fixxee jirtu gatii dhageenye jennaan akkuma taane muka ciniinnannee nu tokkoomnaan maallaqni kun hin guuta yoo ta'e illee maallaqa guunnee fi deemanii hindisa ta'u turkii deemanii kalee mucaa jijjiiramee jennaan achi qansiraallee hojjetatanii ajiraatan ullee malee fixuudhuma yoo rabbi jedhe hin finna wallaahi tokkoomnaan innuma finna finnee fi
maallaqni keessan guuteera jenneetti as rakkabuu qabna malee maallaqa kana utuu akkaawuntii jaraan taane iyyuu amma mucaalee akka taa'een torbeetti torbee lamatti birii 100 wayinii malee haala ga'e marfee maal qoricha kalee miicamu maal jedhama kalechi sun kan inni miicamu ittiin aturuun malee isa bahee keessaa gatamudha. Kanaaf maal gochuu qabna erga eegalle muka ciniinnannee yaa rabbi firaa'oliin nuuf fidi. Firaa'oliticha narkaa qaata badee otoo argadhe dhugaan siniin jedha inuma guchisiisa. Inni duu amma kana waan inni ta'e hin beeku warri quba qabdanu firaa'oliticha suuraa isaatuun gadi baasee viidiyoo jedheen barbaadin yoo nagaa qabaatte nagaadha naan jedhaa jalatti. Isuma dhugumaa ofumaa isaatii yoo nagaadha kan jedhuun barbaadaan bilbilee fi barreessee fi dadhabe dhimma kana otoo dhufee arjaadha nuuf kenna. Silaa nurraa cufa. Namni akkanaas immoo akka carraa jiraate dubbiin rabbii namaan galu dhufee 500 nuu kennuu danda'a. Erga itti galle naqadaadi jettee barariin jedhama. Erga itti galle ciniinnannee xiiqii of qabne xiiqii nama qabu miti. Nafsiinuma keenya xiiqii qabnee birrii afte kana guunnee fi geggeessinee qofa gatuu miti. Akkamitti jirtu jijjiirrateera finnee okee zakaaftan galatoomi nagaa qabaannan nagaa nuuf haa ta'u. Biyyatti deebi'ee galeera jennee immoo matatti ibsina malee biraa namnu ji'a keessa nama lama qofa akka gargaaramu gooneeyyi rabbiyyuu maa rabbi koo fayyaa godhee nu uumuu wallaalee hunda keenya iyyuu sini gale. Kanaaf nama lama dirqama yoo ofitti goone inuma dandeenya jetti siniin jira galatooma ulfaadhaa isa kana amma guutuudhuma malee hadha kunoo riba dhabneerra. Wallaahi erga gargaarsichi jalqabe wallaahi maqaa rabbiiti miti hirriban qabu waan. Mataan kootu na hojjetaa jiru akkamumatti ofirraa fixatu qabaadhe cufeera. Hirribni seeraan nan qabu ammoo tokkotti gallaan amma hin dhumutti. Kan ijoollee wal na nyaachiseera acheessira wal na